yeroo hedduu warroota si balaaleffatanii si arrabsanidha. Kaayyoon isaanii guddoon akkana fakkaatutti warroonni biyyattuu yoo gallee mootummaanuu ramadee fi jawaar arrabsaa jeeni ramadamaa jira nuti yoo waan feenes balleessine biyyattuu yoo gallee humaan godhu waan kana akkamitti bakka tana deebinte akkamin laaltaa warroonni kun irra guddaan dhibbumaan dhibbatti warra si arrabsu dalagaa godhatanii jechuudha warroonni waan kana raawwatan hundi isaanii. Sodaan isaaniif keessatti illee hin qabne biyyattis yoo gallee waan takka waan jawaaris nu godhu sun jiru waan hawaasattis fiduu hin jiru takka. Qabxiin lama tana qabxiin itti aantu reefu tuuxee turte afooshaa waa'ee afooshaa jechuudha. Afooshaan Awurooppaa uummata kan qabdu sun naabbee keessan jira. Keessafuu afooshaa dhiiraa caalaa taa shamara Ameerikaa tana teessee joollee tana duuban warra waa godhuu kana gartee itti kafantee fandii itti baaftu jira. Afooshaan takka taa dhuguma aadaa ofii leelisuuf jaaramtee jira taa walawwaallatu. Takka immoo tanuma keessa tanuma joollee tanaa jaaramtee jira jechuudha. Dhibbaan dhibbatti ni beekta ragaan takka takkasitti dhufa jeetii yaada. Kanaa wal qabe. Kana keessatti kan sirriitti akka ranaa ibsitu barbaadu yoo galleellee deeggaraa mootummaati waan mootummaa deeggaruuf jedhanii mootummaa jalatti dhufachuun kun maal fakkaataa yaada ja'uun ibsachuu barbaada. Yaadni kiyya kana haafe gaana duras dubbatanii galatoomaa deebinee wal arguu kiyyaaf. Galatoomi ulfaadhu jawween waan amma wal marati tuttuqxaa takka alii kenneetiniin jirra Abduu Seefaa abooda itti aansina. Alii walloo dubbadhu hin dheeresin. Ali. Okay, sila caalaa ol naa butte natti tola. Caalaa fi hin jiru sagaleen kiyya. Caalaa yookaan maamma shurrubbee jara kana lama keessaa tokkollee sila ol naa butte natti tola. Okay, waan amma deemaa jiru irratti xiyyeeffannee yoo dubbanne waan hedduu nama gaddisiisa gaa kan namoonni beekaa. Wanni kun diddeebi'ee marsaa takka lama qofa miti waan hedduu diddeebi'ee nu dhufaa jiru. Keessaa'u annama gartee na beekta asli annama gandummaa yookaan waan amma ajandaa deemu kana keessaallee harka qabumme jalqabarraa kaasee hanga yoonaa kanatti illeedha. Gaafa duraatillee suumaa wajjiniin akka wanni kun dhaabbatu hedduu yaalii godhaa turre. Namoota tokko tokko wajjiniin illee hedduu gurubbii taanee karaa waasaappiitiin illee hedduu akka wanni kun dhaabbatu jalqabumarraa hedduu yaalii godhaa turre. Wanni suni wal nuuf hin qabne. Haa ta'uuti akkuma ta'eefuu dhaabbatee qabbanaa jennee turre nutti tolee ture alhamdulillah jennee turre amma immoo bifa addaatiin nutti deebi'ee. Wanni amma deebi'aa jiru kun ka'eessi sa'aatii. Yaa Caalaa Hussein akkasuma Maamma Shurrubbee. Lakkoofsa isaa barbaadaa ture yoo gadam dubbadhu. Caalaa Abaabuu darbadhu yaa. Amma wanni kun ka'eessi sa'aatii eessaa dhufte? Baalageen bakka hunda jirti. Baalageen Walloo keessallee ni jirti, Arsii keessallee ni jirti ni beekna. Garuu ka'eessi waan kanaa yeroo mara Oromoo kutaa hundaatti fakkeenyaaf Saudi Arabiyaa kana keessatti Oromoo kamtu baay'ata? Arsii, Walloo, Jimmaa, Harargeedha. Uummata kana hundatti kamtu yeroo hunda quba laatee kamtu yeroo hundatti bu'aa jira waan jedhamu kana waliinuu beekna. Maqaa kutaa kamii dhaate? Ani amma Arsii yookaan Walloon jedhu. Sababni isaa Arsii fi Walloon uummata nagaati, hawaasa nagahaati, hawaasa kabajamaa fi jaalatamaadha. Nin jaaladhallee. Garuu maqaa kutaa kanaa dhaate loogoo kutaa kanaatiin ummata Arsii jedhamuun maqaa Arsii waammataniiti keessaa'u naannoo waadii dawaasiritti namoota dhibbaan lakkaaman dalagaa araba jala dalagatan dhiisanii dalagaan isaanii xiyyeeffannoon isaanii miskiina achitti baatii lama baatii sadi dalagatee achi bu'u nama mushaararraa achitti bu'u mahaxxaa akkana irratti waan jedhamuun achi wal ijaaranii yeroo hunda ijoollee Jimmaa waan hin taane irraan Harargee waan taane irraan Walloo waan taane irraan yeroo hedduu wanni kun diddeebi'a. Wanni kun maaliif nurraan dhaabbate? Hin dhaabbanne. Nurraa qabadhaallee jedhamee iyyamee akka beektu gaa walumaan durarraa qabeeti. Wanni kun maaliif hin dhaabbanne? Ammallee wanni kun furmaatii yoo karaa kamiin argama? Araaramaan guddummaatiinis akka feemisummaa sagaleen dhageettii argatamu tokkoonis jedhamee hedduu wajjinillee waan kana itti buuneerra duraan waggaa sadi kanee yoo yaadatta ta'e. Wanni kun hedduu nu diddeebi'e ammallee gaaffiin ijoollee Walloo fedhiin ijoollee Walloo waa tokko wanni ishiin barbaaddu wama tokko nagaa nun tuqinaa qofa waan biraatiin miti. Yeroon akkas jedhoon akka gandummaan na fudhanne dhugama jirtu. Nun tuqinaadha nuyi naman tuqnu yoo nami tokko tuqne nami tokko gabbee kan nu himatu ta'e itti gaafatamummaa abbaaf fedhee fudhachuu danda'a. Ilmi Walloo daa'imni waggaa xiqqaa waggaa 12 tokko itti gaafatamummaa fudhachuu waan danda'u akkasitti ofitti amantummaa qabdi. Yeroo hunda uummanni kun nu tuqaa miskiina keenya saamanii miskiina keenya waraananii miskiina keenya caccabsanii namoota hedduu mana yaalaa jiru jira asli.
kan meediyaa kanarra gadi baasneen himne ajandaan gandummaa kun akka nutti hin kaane waan jennuuf ani kan hin beeku. Nama saditu mana yaalaa jira. Haga dandeenya keessaan gargaarree kan rabbi na beeku meediyaa irra hin baasnu jenne osoo ajandaan kun hin ka'in duratti. Wanni kun yeroo hedduu nu deddeebi'aa jira maali? Waa'ee amma akka nama yaa achi jiru tokkotti warra gamaa gamanaa rabshaa kana kaasan akkamitti gara seeratti dhiyeessuu danda'an maal irratti nu gargaaru? Yaa waan bareedaadha. Diasporaallee hin jiru. Diasporaan isaan buush godhee yookaan ajandaa kanatti illee kakaasuuf kan ani biyya kutti ilmaan walloo kanan baana. Furmaanni alitti argamu warroota adda dureedhaan waan kana kaasaa jiru seera akka mootummaatiinis ta'e TikTok kun lookishin qaba yoon gongoruu dhabe namni TikTok kana fayyadama jechuudha. Kaan bilbila cufachuu danda'a, masmarii cufachuu danda'a. Garuu TikTok kun lookishin illee qaba. Namni gartee karaa mootummaa qaama mootummaatiin TikTok kanaan lookishiniidhaan irra gahanii nama yakka kana dalagu yeroo hunda tokkoon mataa qabanii guuruu danda'ama jechuudha. Seera jala oolchamuu danda'ama. Yoo akkas godhame. Karaa Toomirfaadhu Alii kiyya yaada keeti namoota baay'ee waan jala kanaa jiranii fi gabaabina yerootiif nu of kolcha waan hafe yoo jiraate yeroo biraa akka carraa argattan abdii qabna. Jawaar wantoota amma ka'aa turanitti yaada kennittu yoo jiraate osoo Abduu Seefaatti hin dabarre. Ayyee gabaabseetuma tokko waan kaabreef kaasee waan bareeda. Cheensarratti maal isin jee sababoota waan kana fidan keessaa tokko machii sooshaal miidiyaan kun akka diragaati beeki. Itti guddanne paaltoo irraa kaafne ni beeknan yoo if eeguu baatte yoo if hubachuu self awareness qabaachuu baannaan rakkoo irratti uuma. Ijoolleen badii balleessitee feemas ta'aa daballaan ijoolleen sunis badii itti fufti kabiraati isaa irraa laala. Nama ganda nama arrabsu nama ajjeesu miti dhagayaa jiran namni harkaan walitti dabru dura arrabaan walitti dabra akkasimoo akkasii miti amma dura waa'ee mootummaa waggaa sooyinu define defame destroy jenne the D's gosa takka naannoo takka fokkisanii xiqqeessanii arrabsanii akka diinaatti beeki viidiyoo hedduun argee akka fakkeenyaatti isin dhiyeessuu hin danda'a garuu uummas biratti godhuun barbaadu malee saayinsii isa duuba jirullee isin ibsuu hin danda'a akkamitti akka dubbiin ablee fi uleedhaan walitti mukaa walitti ce'uu dura arrabarraa eegalti jechuudha. Warri hamaan warri caakka keessa wal jeesuuni daar the end product warra macarraa ishaarratti argaman fudhatu dubbiin hamtuun arrabarra jirti. Kanaaf ijoolleen TikTok keessatti beekamtii qabdan asirratti hirmaannaa qabdan hojiin teessanii asirra taate nama ganda namaa qe'ee namaa amantii namaa arrabsu irra dabrinaaf. Waslaattaan sooshalii yoo outcast goone xiqqeessine ifirraa dhiibne malee baalageedha. Ama maruu beektanii ama itti baran nama safuu cabse fakkeenyaaf nama haadha namaa haleele. Ajjeese nama saadaltii ajjeese nama midhaan lafa ol biqilu jiru cire ama itti baraniiti amaan kalloo namaa ni ajaa'a gosaa fi ganda keessaa baasanii biyyaa baasan. Ijoollee waan akkanaa gootu tana deebitee fiddanii laal wanni manguddummaa kun rakkoon isaa asirratti. Kuni waan akkasitti laaftuutti dhumuu miti warra akkanaa kan ol hin deebisina maaliif nama kalee nama arrabsee nama xiqqeessee yoo deebiftanii ol baaftan inni sirraan baratu irraa nafu warri biraatis akka isaatti feemasii ta'a hedduu waan nama kaabjaa kan nama hedduu irraa hin kalee dheengadda dhagaye. Abaluu akkas godheeti feemas ta'eetis akkas godhi foolooyin isaa 200 gahe 200 gahe kana hedduu irraa eeguun barbaachisaadha. Wanti kun waa'ee walloo waa'ee arsii waa'ee shawaa waa'ee maaliitii miti dhiiroo kuni namoota baalagee fi namoota ergama qabutu waan kana godhaa jira. Nama Oromoo tana kutaa kutaatti adda qoqqoodee cicciruu barbaadu kana godhutti jira. Akka walloottis akka arsiittis akka maalittis itti gaafatamummaan fudhatina annaa isin gorsa. Baalageedhaaf itti gaafatamummaan fudhatina. Baalageen qe'ee hunda jirti. Namni jallataaf baalageen hanga feete yoo gorsa fudhatu. Namni ergama diinaa qabu, namni ergama uummata diiguudhaa qabu hamma feetan yoo gorsitan
bar ijoollee kana keessa bar warra ayyoon isaatti bilbiltee yaa gudeeti ya rabbii jii waan kana dhiyettanii dadhabdame meeqa jira naa bilbilee kanatti himu jiran. Kanaaf akka wanniititti ni fudhannan jeena akka wanniititti firraa saaxilla jaa akka arsiititti baalagee arsii firraa saaxilla akka wallootitti baalagee walloo firraa saaxilla akka jimmaatitti baalagee gandee jimmaaf keessaa baafna ambar akka ni dhaabee inni sitti hime baalagee ganda keessanii gandee ganda keessanii isintu firraa baasuu qaba. Namni tokko maqaa islaamaa qabatee kiristaana gaafa arrabse muslimni hunda dura muslimaa duuleef keessaa baasuu qaba. Namni tokko kiristaana keessa taa'ee yoo waaqeffataa tokkaa'uu muslima tuqe warra kiristaana san tuuf keessaa baasuu qaba. Akkasii moo akkasii miti. Awwaluuf itti gaafatamummaa fudhadha itti gaafatamummaan isirraa eegu ijoollee hundarraa eegu nama ganda keessanii nama ganda hoggaan jiru biyyatti qofa osoo hin ta'in nama ganda keessan riyaad galu yoo kawaalle balleessu taate saaxilaaf irra. Inti isina kun nama biyya keenyaati wanni akkasiin jiru balaa isinitti fida kuni. Sitti immoo ijoolleen akkanatti dhiiga nama ganna jettuuni qeetti soo deebitee nabsa gadaayii taati. Deebitee aayyoo fi jeefti. Ollaadha ajjeefti. Suma ijoolleen nama huutee nama tumaa mallaqa waljiftuun biyyatti yoo si hoogalte kanuma gooti. Kanumaan jaa gaggabaabsee waan galte jettee fi amma jawwee namoota ati poosti goote kanneen keessa warra Su'uudirraa qabamee biyya galu jira, simatamu jira, hoolaan re'een sangaan itti qalamu jira, bashannanu jira. Waan kana eega biyya namaatitti seeran qabaanne silaa Itoophiyaatti illee matoo hayaanuu ima miskiina yuutuma waan bareeda dalagan jecha maaliif biyyatti seera jiran oolle Itoophiyaa seerri hin jiru. Warri seerra jalan oollees ni jira dhugaadha. Garuu bar maafiyaan gurguddaan akka eebbisaa galaayitu bikkatti dhokatu dhabee jira. The wheel of justice is slow, but it moves forward. Maali goomman haqa suuta socho'a. Garuu numa dhaqa. Gaafa bulguu eebbisaa galaayee faajaan ka burraayu nama keenya dhuma fitaa sana turan san hoggaa saaxillu maaraga dabalanii fi makiinaa jijjiiraniif. Namichi hin dhiifne deemeeti guyyaa adii nama ajjeesee makiinaa keessa kaayatee farshoo dhugaa ture. Haqa namaati. Hidhaniitiin bishaanitti darban. Gurbaa hidhanii bishaanitti darban san jechuudha. Amma bikka seenu dhabee barbaadamaa jira ni hidhama. Dho'isamuu hin danda'u. Jootaas deeman kana keessa ministeerotaatu hidhamuu deema. Komishineerotaatu hidhamuu deema. Amala mootummaa siimuu amala mootummaa sanii sirriitti hin dheeressu. Mootummaa fi booyiraan jaldeessaa saadaa jaldeessaa jedhamuun guddaa kun jiraami. Takka amalli isaanii. Gaafa qeerransitti dhufe dura ni iyya. Booyiraan jaldeessaa ni iyya. Itti aanseeti damee mukaa kana mureeti ofirraa ari'uudhaaf darba gamaa gamana sodaachisuudhaaf. Gaafa qeerransitti ol siqe dura ilmoo xixiqqoo fuudhee gad darba. Itti aanee jaartii fi darbatti. Itti aanee ni albaa gaafa kan nyaatamaa jechuudha. Zini galee mootummaa namni mootummaa abdatee lubbuutiyyaan isin qabsiisa. Each and every one of you warri kiriminaala kan hojjettan biyya keessaa biyya alaatitti akka amma duraatti afoonaa illaahin waliin dabarru. You will face justice. Kan waan mana hidhaa amal lama taa'eetiin itti qophaa'e. Keenyaa amas sadi taa'eetiin itti qophaa'e. Bloonaan keessaa yaasuu jira siistama san taphni akkasiin jiru. Mee ati dhiira Jarmanii taa'iitiin ilmaan Oromoo wal fichisiisi ajjeechisi. Mee ati dhiira Jarmanii fi Ameerikaa Maarsi irra taa'ii Itoophiyaatti gadi nagaan jiraatta. Ana abbaan keenya dhalchine gaafas ni laalta. You will see. Abiyyuu maatu si nyaata harka biraatiin osoo hin ta'in harkuma abiyyiinis garasiisa. At the end of the day, the power aangoota qabanneen beeknu akka Oromootti. Power is about self-preservation. Miskiina kuuliidhaan biyya alaa jiraatu kana dhiisiitti ministeera fuudheesti hidhasii darba gaafa itti hammaatte if baraaruudhaaf sirnaatu akkas dalaga. Sirni wayyaanii akkam ta'e yaadattani Muktaar Gadiirfaa Asteerfaa qaaqaa godhee buusee bara jalarraa dabalee yaadattani Muktaar jira Saawudii isin bira warra mootakka nu godhan jechaa turani. Hoggaa fincilli uummata qabsoon uummata hoggaa itti hammaatu
kaadree gatiitirra haaromsa xilqi gimgama xilqi taaddis osoo jaan osoo xallakan duubarra Hayilamaaraan fuudhanii hukannan akkam akkasii yoo seenaa yar ama 8 dura so kana beekaatii warri yakka kan hojjettan kana beekaa akka feeti biyyatti yoo galte arra dhaqee re'ee qaluu fi danda'an boru re'ee ittisa wajjin isa hidhuu ta'anii isin jechuun barbaada. Deekaa koreeshaan itti dabalannee hafinnu. Okay. Galatooma ulfaadhu obbo Jawaar. Abduu ta'e carraan keeti doktora. Gaggabaabsa sa'aatillee deemee nama guddaa dadhabsiiftee gaggabaabsa yaada kenna. Galatoomaa dhugaa dubbachuuf wanta kana irratti xiyyeeffatanii dhuftanii addii kana yeroo keessan kennitanii irraa dubbachuudhaaf wanti kun jalqabuun waan yeroo dhiyootii miti turee jira. Jalqaba gaafa awwala jalqabu suuraa gootota ganda tokko gadi garagalchuurraa jalqabe gaafa sana callisameetuma jaarsummaadhaan miidiyaa kanarratti namoonni gurguddaan illee dhufanii irraa dubbatanii hundinuu suuraa gandaa qabatee ganda nama biraa qabatee gabba'uu jalqabe jechuudha. Namni keenya immoo akka waan maraate iddee wanti baalageen hojjetamu iddee namni xiqqeeffamu iddoon hayyuun xiqqeeffamutti baay'atee waan laaluuf faashinii ta'aa dhufe hundi namaayyuu suuraa namaa qabatee gabba'uu jalqabe ganda namaa xiqqeessuu jalqabe giiftaroonni tokkos immoo jara ta'anii sappoortii godhu jechuudha. Namni hundinuu ebeluu sappoortii na godha yoo nama arrabse guyyaa lama booda jaarsummaadhaan xumurama waan ta'eef homaa wanti seeratti na dhiyeessus hin jiru namni na gaafatu hin jiru waan jedhuuf normaal ta'aa dhufe arrabni hayyoota xiqqeessuun ganda namaa xiqqeessuun. Lammaffaa irratti furmaanni hin argamu hin dubbatama guyyaa lama booda ni irraanfatama ture. Ittaaneetiyyuu namoonni waan kana gadi fageenyaan dubbii babal'isanu akkuma mammitti feesbuukii kanarratti raayyaa miidiyaa jedhamu suuraa ganda nama tokko keewwatanii koomintii jala warri deemanii waa barreessanu maqaa jimmaa barreeffachuudhaan eenyuun akka ta'e kan hin beekamne dhaqeetiyyuu nuti isinii wajjin hin jirra ijoollee walloo nuti arsii fixuu qabna nuti isinii wajjin jirra ijoolleen akkanaa jechuudhaan dubbii kana babal'isan namni warri boddaa keessa taa'u kana dubbii kana surbatiin uumama yookiin arsiin naqee ganda kana arrabsaa jiru fakkeessuun koomintii sanarraa ka'uudhaan miskiina ganda keessa deemanii fidanii asirratti qaluun amma akka hoolaatti ciibsanii wal qanuun noormaal ta'e maali miidiyaa kanarratti namni keenya uuma hunda noormaal godha guyyaa lama qofarraa dubbata hin dhiisa. Jaarsummaadha tokkoffaa wanti dubbii kana babal'ise miidiyaa kanarra namoota dhufa waa tokko balleeffama jaarsummaan dubbatamu kottaa walitti araarsinaa jedha hundinuu sababa sanaan dhufee gaafa namni baay'ate asirratti isa dhaggeeffatu beekamtii horataa dhufee dhiifama gaafata guyyaa lama booda gaafa feemasa ta'e. Jaarsummaan tokkoffaan dubbii kana babal'isu namni walitti qabee baay'atee jaarsummaa dubbatee baalagee nama arrabsaa oolu dhiifama godhaa fi guyyaa lama booda inni nama gaarii ta'e asabaa jechuudha. Erga fammasee dubbii isaa waan barbaade ganda namaa xiqqeessee miskiin akka barbaade dararee ka'e guyyaa lama wanti furmaanni maalidha wanti nuti dubbachuu qabnu rakkoo qofa dubbataa oolle akka maal goona ebeluu wal ajjeese caal akkuma amma jala qabame karaa furmaataatti wal kennu namoonni baay'een maqaa xiiqeffataa maaloo jedhu piroofaayilii isaanii mul'atan ofii isaanii itti muddi jedhu gastira ta'anii ati miskiinni qophaa kan ka'e asirra dhaabbattee isa gastira taa'e itti muddi kana ilaalteetiyyuu miskiina gorraata gaafa rakkoo dabarseetuma si kenna jechuudha. Ati inni gorrai itti muddi goota koo koomintiidhaan isa ta'u si jajjabeessu kun gaafa gorra unga'ee ati irra ciibsatee gorraate kan harkaan ajjeese sana dabarsee kennaa jira. Sababa warri koomintii sababa namoonni baay'atanii itti muddi maaloo koo siin jedhanu miskiina ciibsitee gorraatee balaadhaaf of hin saaxilinni isiniin jedha. Diyaasporaa warri guruupii keessatti dudubbanna itanii hin mul'annu itanii asirratti nama gaarii of fakkeessaa keessaan karaa waasaappiitiin karaa adda addaatiin ummata jajjabeessitanii akka ijoolleen miskiinni homaa hin beekne bosona keessatti wal fixxu godhaa jirtan otoo dhaabbattaniin jedha. Kanarratti Jawaar guyyaa lama qofa dubbatee akka inni hin dhiifne dhaamsa koo dabarsaaf. Wanti kun haga inni furmaata argatutti ijoolleen wal fixaa jirti. Namni amma suudii deemuu sodaataa jira jechuudha. Miskiinni biyyaa jireenyi tammaatee sababa siyaasaatiin sababa rakkoo adda addaatiin biyyaa bahu bakka deemuu sodaataa jira. Ergasii suudii dhaqeen dalagadhee ilma koo guddifadheedha. Amma yoo naqe nan qalama waan jedhuuf otuu rakkoo meeqa isa jiru wanta kana sodaadhaaf jecha biyya keessa taa'ee du'aa jira. Kaan immoo sodaa biyyaa bahuu sodaadhaaf waa meeqa ta'aa jira.
Lammaffaa ammas geema beellamaa qabachuudhaaf jecha geema beellamaa kan jedhamu jira yoo nama arrabsite feemasa taata namoonni baay'een ganda namaa xiqqeessuudhaan fakkeenyaaf yoo jimma ta'e ganda nama tokko yoo xiqqeesse akka jimmina bira dhaabbatu ati goota keenya namni ganda namaa xiqqeessu tokko goota miti ganda namaa gaafa xiqqeessitu goota jedhamtee faarfamuu hanga dhiiftutti. Fakkeenyaaf maqaa arsii qabattee dhaqxee ganda biraa yoo xiqqeessite namni baay'ate itti buddi goota kenna maaloodha yoo siin jedhu sana booda guyyaa lama booda geema beellamaa qabatta. Ummanni diyaasporaa kun jala taa'eetiyyuu leenca akka intiniitti olitti roobsa hundinuu wal irratti ilaalee anis ganda namaa xiqqeesseetan geema beellamaa qabadha. Biizinasa godhate jechuudha lubbuu ilmaan miskiinaa homaan beekne. Kan amma ajjeefamaa jiru Galatoomaa ulfaadha doktor isin yoo nama wajji waggaa torban hir'ina yerootti fi addaan isin kunne akkanutti dhaarre abdii qabnaa bu'ee carraan keetii gabaabsi akka abduusee kana meeshaa chaayinatti saniif dheeressan carraan keetii. Ayyee hundi keessanuu ulfaadhaa galatooma abbaa qeerroo jawaaliin jalqabee warri ajantaa kanarratti dubbachaa jirtanii. Walumaa galatti yeroonis gabaabaadha akka kiyyaatitti dhaamsa bifa gabaabinaatiin Oromoon gandaas gosaas kutaas godinaas arraan horanne duriis numa qaba. Itti wal beekuuf garaagarummaan keenya nu miidheessuu fi malee gargar nu fageessuu fi miti. Akka lammaffaatitti Oromoon kumaatamaan kitilaan wareegamee du'ee qabsaa'ee dhumee jira. Garuu seenaa qabsoo Oromoo keessatti durirraa kaasee hanga har'aatitti lubbuu Oromoo takka ta gosaa jettee gandaa jettee baate yoo jiraatte naaf ta'a hin jirtu. Lubbuun Oromoota baate hundi Oromoo fi Oromiyaaf baate. Lammaffaa namni keenya gaafa biyyaa baqatee biyya ormaa dhaqu waan Oromiyaarraa wajji dhufee waan Oromoo wajji tahee qofaaf walitti dhiyaatee osoo ganda amantii gosa waliin gaafatin wajjiin ka jiraatu beena warri baqatee biyya alaa jirus jechuudha. Garuu dhukkubni amma dhufe kuni dhukkubni gaafa si qabu gosa lama. Tokko osuma si dhukkubuu dandeessee baadhattee deemtaan. Tokkommoo yoo